hordoftoota urjii itootubee akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbiin. Egaa har'a wanto qabadhee isiniif dhiyaadhee jira እና kanaafuu waan sanis waliin hordofna jechuudha. Namoonni tokko yeroo baay'ee linkii isaanii yeroo nama biraatiif ergan dhaqnee linkii isaanii sana yeroo dhoofnu nu immoo tuyyuu qajeelumatti gara YouTube sana osoo nu fudhatin like gochuu hin dandeenyu akkasumas subscribe ittiin gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu akkamitti nuti linkii namaaf yeroo ergine namni qajeelummaan linkii san tuquudhaan akkamitti subscribe nu gochuu danda'a kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Egaa qajeelumatti maal goona YouTube keessan keessa seentan jechuudha. Iddoo YouTube keessaniin seentanii fakkeenyaaf iddoo YouTube keessan jiru jechuudha. Okay, akkuma argitan maqaa YouTube keessanii erga seentanii booda isa erguu barbaaddan san isa Facebook irratti share gochuu barbaaddan akkasuma Messenger irratti share gochuu barbaaddan akkasuma mootiyyuu namaaf erguu barbaaddan san maal gootanii hin dhooftu jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa kana namaaf erguu yeroo barbaade maalan godha isa kana al tokko nan dhaa jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtan kana erga dhehee viidiyoon kiyya kun hojjetee maalan godha waliin ilaalla jechuudha. Akkuma argitan iddoo jalanaa kanatti share kan jettu nu dhufti. Iddoo share jettu kana maal gootanii al tokko dhooftan jechuudha. Linkii kana namaaf erguudhaaf akkuma argitan iddoo kanarratti bifa kana isinii dhufa. Copy kan jedhu isinii dhufa jechuudha. Maal gootanii copy jettanii jechuudha. Erga copy gootanii booda mootiyyuu maal gootanii as keessaa ni baatan jechuudha. Qajeelumatti copy erga godhattanii booda as keessaa baatanii eessa deemtanii Google keessa dhaqxan jechuudha. Iddoo Google kana dhuftanii maal gootanii iddoo kana irratti jechuudha itti ni barreessitan jechuudha. Kanan barreessu kana. Okay, bifa kanaan yeroo itti barreessitanii jettanii akkuma argitan PICSEE yoo ta'in barreessitanii jettan maal gootanii isa al tokko maal gootu search gootu jechuudha. Okay, erga search gootanii akkuma ilaaltan isa jalqaba irratti isin dhufu kana maal gootu al tokkoon tuqaastu jechuudha. Okay, isa erga al tokko tuqaastanii akkuma ilaaltan bifa kanaan nu fidee jira jechuudha. Bifa kanaan nu fidee jira YouTube or other sharing link kan jedhu kanarratti maal gootanii al tokko kan garasitti copy gootan sana maal gootu jechuudha. Gadi caan gootanii yeroo qabdanii akkuma argitan paste min jedhaa jira jechuudha. Kan garasitti copy goone san maal gootu paste jettuni paste kanarratti dhooftu jechuudha. Okay, paste ergarratti jirtan iddoo afoo kanarratti isinii barbaadaa jira. Bifa kanaan isinii fide jechuudha. Kanaafuu bifa kanaa yeroo isinii fide akkuma argitan linkii keessan bifa kanaan copy godhee fidee jira. Okay, asitti irra ilaalta ishee magariisa sana yoo argitan jechuudha. Ishee magariisa tana maal gootu al tokkoon tuqaastu jechuudha. Copy jetti al tokko akkuma argitan link copy to clipboard nuun jechaa jira jechuudha. Kanaafuu isa erga copy gootanii booda qajeelumatti eessa deemtan jechuudha. Asii akkanumatti baatanii jechuudha. Iddoo kana home kan jedhu kan dhooftanii baatanii qajeelumaan iddoo Facebook keenyaa dhuftan jechuudha. Yookaan bakka Facebook page keessanii irratti dhufuu dandeessanii YouTube waan barbaaddan nama ergu bakka danda'an fakkeenyaaf amma YouTube Facebook irratti share gochuu yeroo barbaade namoonni yoo dhufanii argan gadhaanii akka iddoo sanadhaan akkuma ilaaltan jechuudha. Iddoo kanarratti nan barreessaa jechuudha. Iddoo kana al tokko nan dhaha. Iddoo kana ergan dhahee akkuma argitan iddoo kanarratti waa barreessee jechuudha. Fakkeenyaaf kan garasitti fide sana maalan godhaa share gochuudhaaf al tokko isa kana yeroo nan gattu qaase bifa kanaan kana yoo nuu fide maal godha caan godheen gadi qaba jechuudha. Ergan caan godhee gadi qabee kan duraanii sun paste naan jetti pasting godhaa jechuudha. Akkuma argitan ergan paste godhee bifa kanaan naaf fida. Kan durasi garasitti jiru san jechuudha. Bifa kana erga naa fide booda isin waan jettan yoo itti dabaltanii barreessan dandeessanu akkasumatti dhiisuu dandeessa. Fakkeenyaaf subscribe yoon jedhee yookaan akkasumatti soon dhiise rakkoo hin qabu. Achiin booda maal godha iddoo mataa gubbaatti argitan kana jechuudha. Share sannan tuqaa jechuudha. Sharing jedhaani share now jedhaani.
Okay, akkuma argitan asirratti share ta'ee jira jechuudha. Amma namoonni qajeelumatti yoo gadi dha'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo mee gadi dha'ee ilaalu liinkii kana ani qajeelumatti kan gad dha'u yoo ta'e fakkeenyaaf qajeelumatti gadi dha'ee yeroo hin jedhee gara samitti akka nageessu wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Okay, in barbaadutti jira ni eegdan jechuudha. Amma gabaabumatti jalanatti ni herreegaa jira jechuudha. YouTube app jedhee herreega kennu qajeelumaan fuudhee achitti nageessa jechuudha. Gara YouTube kiyyaa sanatti namni kamiyyuu fuudhee geessa. Namni mootiyyuu akkuma argitu iddoo jalanaa kanarratti ni fida jechuudha. Kan duratti share goone san jechuudha. Qajeelumaan nama garanatti hin fida. Akkuma argitan mootiyyuu subscribe gochuus asitti hin danda'a, likes gochuu hin danda'a jechuudha bifa kanaan. Bifa kaaniin immoo fakkeenyaaf akkamitti hajjanne ilaallu. Fakkeenyaaf asii baanee fakkeenyaaf kan nama biraa share goone haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf messenjeriidhaan namoonni baay'een share gooliif godhan jechuudha. Yeroo share godhan immoo tuudhannee linkii isaanii sanoo gad tuqaasne argachuu hin dandeenyu jechuudha. Wanta biraatu nuun jedha. Fakkeenyaaf nama asitti share godhan haa ilaallu. Okay, namoonni akka carraa linkii isaanii asitti nuuf ergan. Okay, akkuma ilaaltan gara biraa kana yeroon dhufee jedhe fakkeenyaaf gara siin akkasitti yoo deemne asiin immoo maal akka jedhu namoonni yoo bifa sanaan sharing godhin maal akka namaan jedhu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti namoonni linkii isaanii erganii subscribe nuuf godhaa jedhanii linkii isaanii dhaqnee tuqaasnu mootiyyuu argachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf akkuma argitan mee linkii kana dhahee haa ilaalu jechuudha. Linkin al tokko nan tuqaasa kan namni biraa qara akkasitti share godhe jechuudha. Mee maal akka naan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaan isin agarsiise qajeelumaan fuudhee isin geessa. Kun immoo maal akka nuun jedhu wajjin ilaallachuu. Amma fakkeenyaaf ani nama kanaaf subscribing godhaa yoon kan jedhe dha'u taate nama kanaaf jechuudha. Ilaala akkuma argitan maal naan jedha yoo argitan jechuudha. Maal jedha sign in naan jedhe jechuudha. Sign in naan jedhe jechuudha. Maaliif anamma yoon kan sign in jedhee gad dha'u taate gara Google na fida jechuudha. Gara emailiitti na geessa jechuudha. Kallattii kanaan subscribe gochuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni subscribe akka isin godhan linkii san erguu barbaadan bifa amma isin agarsiisaniin yoo nama kamirrattu share gootan akka barbaadanitti isiniif deemuu hin danda'a isiniin jedha. Fakkeenyaaf kan duratti copy godhe sana fakkeenyaaf messengeraan namaaf yoo erguu barbaade isuma achitti copy godhe sana jechuudha. Messengera seenee namaaf erguu yeroo barbaade al tokko iddoo messengera kiyyaanan seena. Okay, ergan seene mootiyyuu akkuma argitan fakkeenyaaf messengera keessaa mee fakkeenyaaf tokkumarratti haa ergu. Okay, fakkeenyaaf iddoo kana dhahee iddoo kanarratti al tokko caan godhee nan qaba in dhufti paste kan jettu argumatan paste gootan jechuudha. Ergas immoo ishee fuuldura kana hin tuqaastu bifa kanaan qajeelumatti messenger irratti illee erguu hin dandeessu jechuudha. Namni dhufeetiniin linkii kana yoo kan gadi dha'u taate qajeelumaan fuudhee gara YouTube keessanii isin geessa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa akka isni biraan mootiyyuu fakkeenyaaf yeroo mara akkamitti akkasitti linkii godhuu dandeenya Google keessa jenneti immoo akkam godhuu dandeenya kan jedhu aappii kana sirreeffachuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo jalqabaa sanitti deebinee iddoo duratti ilaalle sanatti yeroo deebinee jenne iddoo duratti reef itti waliif ergine sanatti yoo deebine jechuudha. Google keessatti deebinee maal gootanii gubbaa irratti screen irratti baafattanii yeroo kamuu achi seentanii bakka sanatti yoo nama share gochuu barbaadan linkii keessan barreessuu hin dandeessan jechuudha. Okay, gabaabumaan akkan itti barreessitan iddoo kanarratti erga barreessitanii kan isin dhufu kana maal gootanii akkuma dura isin agarsiise al tokkoon dhooftu yeroo biraatiif akka isin finne yeroo barbaadan jechuudha. Qajeelumaan akkamitti akkasitti namaaf share akka godhuu barbaadan ni ilaalla jechuudha. Screen gubbaarratti baafannee yoo linkii keenya fakkeenya viidiyoo linkii keenya nama erguu barbaanne qajeelumaan isa dhoofnee gubbuma sanirraa linkii keenyatti galchine namaaf share gochuu akka dandeenya jechuudha. Amma isa kana maal gootanii sarara mataa gubbaa jiru sana akkuma argitan tuqaa sadeen mataa gubbaa jiru kana maal gootu al tokkoon tuqaastu jechuudha. Erga tuqaastanii booda akkuma argitanitti add to home screen kan jedhu kana maal gootu screen keenyatti baafachuudhaaf isani tuqaaftu jechuudha. Erga isa tuqaastanii booda asirratti wanta barbaadan itti barreessuu dandeessan isin okay.
add to home screen kan jedhu dhufaftanii booda maqaa isaa jijjiirachuu hin dandeessanii fakkeenyaaf isin waan barbaadan jettanii itti barreessuu hin dandeessanii asirratti jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf ani linkii viidiyoo jedhee fakkeenyaaf akka hin daganneef linkii viidiyoo jedhee kanamtoonni isa maal godha add kan jettu kana yoo argitan jechuudha. Add kan jettu kana maal gootu al tokkoon tuqaastu jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Amma screen irratti nu ba'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf deemnee ilaallu bilbila screen keenya gubbaa yoo dhanne akkuma argitan isa reef achitti isin barreessisan maal jedha link video kan jedhu kan asitti nu dhufee jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroo biraa fakkeenyaaf linkii kiyyaa maalan godha video keessa dhaqee jechuudha. Video keessa dhaqee bakka video kiyyaa san dhaqee linkii namaaf erguu barbaadu san maal godha jechuudha. Gabaabumatti ammas linkii makaa nama erguu yeroo barbaade iddoo share jettu kana nan tuqaasa. Ergas immoo yoo copy link kan jettu kana al tokko copy link kan jettu kana nan dhaha. Copy link kan jettu kana dhaha ergan sadhee asii qajeelumatti nan baha jechuudha. Ergan bahee Google dhaqu amma jechuudha. Google dhaqu as gubbaan jirti waan ta'eef linkiin asitti baafadhee ishee tana maal godha ishee tana al tokko nan tuqaasa jechuudha. Amma Google gubbaa wanti nu geessu hin jiru jechuudha gabaabumatti. Ergas maal godha akkuma argitan kan iddoo kana maalan godha al tokko caan godhee nan qaba. Kino paste kan jettu tana maanda irrumatti dha jechuudha. Yeroo kamuu linkii keessan bifa kanaan irratti barreessuu hin dandeessanii siniin jedha. Okay, caalmatti immoo isin seentanii ilaaltanii bifa kanaan namaa yoo ergitan baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Qajeelumaan copy jettaniin jechuudha. Ergas immoo copy gootan. Okay, ergas immoo isin asirratti bifa kanaan copy gootanii namaa erguu hin dandeessanii siniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Fakkeenyaaf amma bilbila keenya gubbaa jira waan ta'eef baay'ee nu rakkisu. Google seenuu nu barbaachisu as gubbaa irratti baafannee jirra akkuma argitan. Isa rakkoon qabu jechuudha. Gubbaa kan irratti baafannee waan jirruuf baay'ee kan namatti toludha. Asuma dhoofnee linkii keenyatti barreessuu hin dandeenya. Isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namoota birootiif share godha. Akkasumas iyyuu YouTube koos urjii itootuube jechuudhaan subscribe godha isiniin jedha. Egaa namoonni linkii ergitan bifa kanaa yoo ergitan namoonni yoo dhaqanii linkii keessa san dhaan qajeelumaan fuudhee gara YouTube isaan geessa subscribe gochuu hin danda'u jechuudha. Yoo caluma jennee copy goonee linkii isaanii kan erginuuf taate immoo gara YouTube ni geessa garuu subscribe godhuu hin danda'anii sign in jedhaanii gara Google erga jechuudha. Kanaaf bifa kanaan fayyadamtanii warroonni linkii san ergitan kallattii kana yoo ittiin ergitan baay'ee kan namoonni illee itti fayyadamuu danda'an isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.